ergaan ganama kanaa boqonnaa rakkinaa fitte boqonnaa ulfinaa jalqabda. Ergaa ganama kanaataaf ergaa ganama boqonnaa haaraa istii boqonnaa haaraa jedha. Sagalee Waaqayyoo macaafa raajii Isaayyaas namni tokko sagalee ol kaasee na dubbisaa 61 lakkoofsa 7 61 lakkoofsa 7 abdiin sagalee isaa ol fudhee na dubbisa. Meera deebi. Qooda maaliif maal baachaa turtan? Yeelloof salphina baachaa turtan? Amma immoo biyyuma keessan keessatti ulfina dachaa meeqa? Haasaa akka dachaa meeqa? Dachaa 2. Ga'aa keessanitti sin gammaddu jechuun qooda keessanitti hin gammaddu jechuudha. Biyya keessan keessatti deebitanii gammachuun argattu. Bara baraanis kan keessanin ta'a. Waaqayyo maal jaallata? Firdii qajeelaa nan jaalladha. Saamichaaf jallina garuu nan jibba. Ani amanamummaa kootiif gatii eenyu? Maal jetta? Gatii saba kootii nan kenna ishii. Isaaniifis kakuu bara baraa nan gala. Kakuu meeqa? Bara baraa. Ishii. Sanyiin isaanii saba lafarraa keessatti beekamaa ta'a. Eessatti? Dhagahamuu garuu eeyuudhaaf jechaa jira sagaleen kun. Annee warra dudu'an kakaafnetti dubbannu. Mee taa'ime amma waan tokko isiitti maanam. Namoonni kallattiidhuma nama akkeedhom sammuu nama tokko ilaaltan raajiin dura fe'e. Faarfannaan dura fe'e. Namoota sammuun isaanii qijii isa durii. Wantiin tokko jira kaasetii qijiidhaaf orjinaala qaba. Faarfannaa isa jalqabaa irra gaata geessu wit jedhee dudduubatti deebi'a ofiisaati. Kaasetii warri beektan. Faarfannaa isa jalqabaa dhaqee bana. Lallaba isa durii. Amma lallabaa durii barbaadde hootee lubii bal'inaa afaan kaa'an utuutti bilbilte xirraa qabbali. Hin kaa'anka. Amma tu Musee faan barbaada Liyaas faa jette bilbilli isaa hin hojjetu. Eessatti argachuu hin dandeessu. Du'aniiru. Waaqayyo namaan sii kenna. Jaallattus jibbitan nama sitti. Amma maal isin wayyareem? Amma yeroo baay'ee akkasii barna. Sammuun nama baay'ee isa durii wayyeedha bakka lallabi dura fi jaalala dura. Keessattuu immoo namni isa jalqabaa tokkummaa diiguu jaallatu tokkummaa ijaaruudhaaf dhama. Amma immoo kana rakkanne. Namni waa'ee jaalala haasa'u yoo xinnaate paagajiidhaan nama jibbeeta. Nama 3-4 nama 6 jibbeeti jaalalatti jiru waldaa ka'eedha. Isa jalqabaa ofii irratti hojjette gaarii ta'a. Amma nama tokko nan jaalladha baay'ee raajii maqaan nama kan harkaa badee raajii amma lubbuudhaan jiru baay'ee dubbii isaa hin baay'ee tola. Maaltu natti tola? Wangeelli kun nama sin ilaalchisu of si ilaalcha barumsa kana barsiisaa turan gidduu kana baay'een ilaaliyan. Amma isa jalqabaa gaafa nama waldaa kee taa'u erga cimaa wayi dhufeennaan kan nama biraa taa'ee ta'a malee hankoo taa'ee namni biratu hin jiru. Ilaa isa jalqabaa gaafa ergaan dubbatamu kallattiin namni nama laala taanaan nagaa miti. Gaafa ergaan dubbatamu gaafa wangeelli lallabu isa jalqabaa of ilaaluu sirra jiraata. Gaafa dubbiin dubbatamu gaafa siraajiin raajamu isa jalqaba ofii kee ilaalu maa maaliin ta'a dheekkamsa wayyoo ergaan sii qabaan anamma nama akkasitti akkamittan boqonnaa haraa namnoo boqonnaa isa duraa hin fidne boqonnaa boo'ichaan fidin jiran baay'een nama boqonnaa isa durii boqonnaa kisaaraan fidin jirta tam isuma hojjechaa jirta boqonnaa kisaaraa boqonnaa boo'ichaa boqonnaa nama jibbu boqonnaa isa naman ta'u isa hojjechaa jira namni baay'een amma boqonnaa haraa kana sitti moo boqonnaa isa ofii jiraatan caala Yesuusin jiraachisanidha. Isa kana sitti mu fedham amma Galaatiyaa boqonnaa 2:18-17 dubbifan gaafa dubbifannu Phaawulos maal jedha achirratti Kiristoos sana keessaatu jiraatedha amma ofii jiraachuu caala Kiristoosin jiraachisuu jalqabne sammaan jedhe. Kutaan kun boqonnaa duraa gaafa laaltanii boqonnaan kun namoonni ofirrattis Waaqayyo irrattis ka'aa turaniiru.
namoota waaqayyoon arrabsa, waaqayyoon jibba, walirrattis ka'anii boqonnaa isa lammaffaa irratti immoo nuu ta'uu didee hin deebinaa, walii keenya jaallannaa, walii keenya faraara goonaa, gara keetti deebinanna. Yesus akka iddoo kanaa irratti amma boqonnaa haaraan nuuf Yesus Kiristoos. Boqonnaan duraa garuu kisaaraa keenya, reebicha seeraati, reebicha cubbuuti. Boqonnaan duraa boqonnaa haaraan Kiristoosii wajjin jiraachuudha. Amma nama as keessa jirtu hunda kee ergaa kanan qabaan. Boqonnaa haaraa jalqabda. Boqonnaa haaraa nan jalqabeedha mee? Boqonnaa haaraan jalqabeedha. Kutaan kun macaafa raajii Isaayyaas. Gooftaan Yesus akka dubbate se jalqaba irratti akka dubbate wanta leesitti afurri waaqayyoo narra jire sagalee bisiraachoo akka lallabuuf jedhe. Namni afurri waaqayyoo irra hin jirre dubbachuu hin danda'u. Namni afurri waaqayyoo irra hin jirre lallabuu hin danda'u. Namni afurri waaqayyoo irra hin jirre dubbii gara dura haasa'uu hin danda'u. Namni baay'een dubbii gara dura haasa'u rakkoo nama dubbadde dubbii gara dudduuba sittaasa kisaaraa kee dura waan gara fuulduraa yeroo tittaasuuf jettu isa kaleessa harkatti babbade sii kaasa. Waan kaleessa harkatti burkutaa harkaa babbade harkatti wal dhuge isa sittaasa. Amma kana sitti isa wal dhuge dhis jireenya keessa duraa kasarte dhis jireenya keessa duraa sii ta'u dhis. Garuu ergaa kanan sii qabaam waaqayyo nama 15 ergaa haaraa kana fideera. Boqonnaa rakkinaa kana xumurteettaas. Kana badame duke. Inturina karan turina. Nama sadi afur dubbisa. Boqonnaa haaraa jalqabda siin jira waaqayyoodhaan. Jira kana nama sadi afur dubbisaati. Boqonnaa haaraa jalqabda siin jira ergaa walitti himaa. Bittani rakkina yeroo jirtu murtee xumureedha. Rakkina, kisaaraa, kufaatii, dhukkuba, boo'icha, moofaa, kisaaraa, dhabuu, hojii dhabuu, hojjetanii ebba dhabuu maal gooteet? Amantiin jedhu xumureera jedhee yeete. Anamma erga kale walaa baa'ot raadiyas amma isheen dhaabattu sun amma namni dhaabattu kana kee waaqayyo isa dhumaatiif boqonnaa haaraatti jireenya amma kee turte kana fittee boqonnaa haaraa, jireenya amma kee jirtu kana fittee boqonnaa haaraa. Namoonni jalqabdan as kee jirtu garuu olii gaddee miti har'aa kaasee boqonnaa haaraa jalqabeera jedhu ofirratti dubbadhu. Jari dubbadhu ammayyuu maal jalqabde? Gilgala rakkinaa maal gooteet? Nama baay'eef galaan jiru. Gilgala rakkinaa maal gooteet? Gilgala boo'ichaa maal gooteet? Gilgala kisaaraa maal gooteet? Boqonnaa haaraa ammoo maal goote? Jalqabeera hidhaayaat. Iyyaa jalqabeera jedha. Ganamni kun ganama keeti jedha Waaqay. Taa deebi'aati. Barati milkaa'uuf jettu koo hundachitti himamu. Bara Waaqoo si baasuu fedhu innasitti ulfaata jalluma deema. Bara namni hojjetee milkaa'u akka hin hojjenneef sirra ta'a. Bara namni baratee milkaa'u akka barattee milkoomne sirra ta'a jalluma barumsi baranaa hin ta'u jedhanii dhaasin jedha. Amma kan biyyaan minyaa kanuma kee addeesse malee. Biyyatti hin tolaam. Namni tokko jireenya hammarra jiru akkam hammatu warra karaarraa gaafadhaame galata Waaqayyoo siin jedhu. Nama dinnicha nyaatutu maqaa Waaqayyoo ulfaatu siin jedhu. Haxinnaatu shiroonatti furdiftee nyaattu hin komachiisee Waaqayyoon narra turette. Dhukkuma isiin nyaatu. Namicha tokko wangeela lallaba Finfinnee keessatti kaleessa. Ilaallaan miila hin qabu. Sheemiin na qaben immoo miila qaba. Wangeela lallabaa deemamu Finfinnee keessa. Harka tokkoon intiriitti kiraanchiitti hirkateeti. Yesuus hin dhufaa. Miila lama hin qabu laaleeni. Yaa Waaqayyo dhiifama naa godhin jedhe. Waanuma taamiriin argiyan. Namni miila lama qabu hammasa miila tokko qabu Waaqayyoon hin galateeffatu. Namni guyyaatti nyaata geeddaree yeroo malama nyaata bifa wal fakkaataatti deebi'ee aaru hammasa torban tokko nyaata wal fakkaataa nyaatu Waaqayyoon hin galateeffatu. Inni fooqii ijaare inni mana ijaaree jiru
hamma samana kiraa keeru waaqayyoon galanni guddaan ko kiraa keeramam galanni guccimaame warra miillan qabne bira jira mena qaasofsiisa thank you jedhu waaqayyoodhaan galatoomi waaqayyoo ko galanni ciccimaan isa baratee kufe bira jira inni buddeen nyaataa buddeen biraa barbaadaa jira namni buddeen bare buddeen jijjiirraa gaafata malee waaqayyoon hin galateeffatu naa jijjiireedha naa kame buddeen meettaa'edha naa kame buddeen noolotaa'edha naa kame buddeen magaalaa kana naa geeddari'edha amma inni tokko nyaatiin jiroon galateeffata si maaltu si ariifachiise nyaattu noni masa jijjiirama narra ture hojiin kun jedha amma nama tokko waan qammas waan irra jiru tokkotti hin qabnetu waaqayyoon galateeffata ergaa kanan sii qaba nama si biraa kanatti ittiin dursitu ergaan sii qaba namni 23 asuma keessa ganama kana waaqoo kanaan jedheera waan itti rakkataa jiran fixaniitu waan haaraa boqonna haaraa jalqaba amma qooda yeelloof salphina baachaa turtan nami baabata Yesuus Kiristoos immoo akkeedham isin ba'aan keessan kan isinitti ulfaate fudhaa isatti keessaa bulchiinsa magaalaatti akka kennadhaa jedhu eessatti keessaa gara koo fidaa eewu nama akkasiin jedhu xinnoo tokko zambiilli sii qabnaan biri 50 siin jedhu karaa kanarraa warri tiri baa nama baatan jenne yaan waan tokko baa wayisii qabanitti biri 100 kaffali siin jedhu eewu tola baa keen baadhaa fidii kan siin jedhom hin jiru bar tola baa kan siin baadha kan isa malee hin jiru ergaa kanan sii qabaan ganama kan hin hangafta dhuman taatu jedha waaqayyo qooda yeelloof salphina baachaa turtan biyyuma keessan keessatti maal baattu ulfina dachaa lama waaqayyo biyya jijjiiree si kabaja miti waaqayyo biiroo jijjiiree si kabaja miti waaqayyo sumaan jijjiiree si kabaja jalqabaa suma irratti hojjeta waaqayyo rakkoo guddaan biiroo miti suma biiroo keessa kan taakko jaldeessa miti namuma biiroon kun natti hin tolu nama jibbite bineensa jibbite hin qabdu namuma waaqayyo biiroo jijjiiruu barbaade yoo ta'e nama geeddara waldaa jijjiiruu barbaade yoo ta'e namuma jijjiirama biyya geeddaruu barbaade yoo ta'e namuma geeddara waaqayyo harka lamaan wal qabaa har'aa kaasee waaqayyo sumaan si geeddara jedhaan jedhitti suma jijjiirama jedhin sumatummoo biyya jijjiira jedhin sumaan jijjiiraa jedhin sumatummoo waldaa jijjiira jedhin eewu nama ergaa fudhate waa dhiibaa jirta waa ba'asitti ta'e dhaggatteedhuma baatasitti ergaa kana sii qaba masiran deebi'a waa dhiibaa jirta waa sitti cimeera naa game natti ulfaate jetteera waan natti ulfaate jette asumatti gattee baateedha waaqayyo biyya keessa namni biyya isaa keessatti salphatee jennaa isa dhumaati qooda yeelloof salphina baachaa turtan biyyuma keessan keessatti ulfina dachaa lama hin argattu qooda salphat qooda qaanof qooda ulfina heddee achumatti moo salphini si argate yes amma yoo ergaan qabaan yoo fudhatta dhiifta mirga keeti fudhachuun dhiisuun mirga keeti ergaa kanan sii qaba lafatti na salphadhe ettee eegaa jirtu kan ulfina lakkoofte la waaqayyo biyya keessatti salphattan keetti ulfina dachaa lama sabni akkas ta'aa jiru kun saba ulfina isaa dhiisee awwaara kee taa'e sabni waaqayyo akka ittiin jedhu kun saba waaqayyo irraa galagalee biyya lafaaf hojjetaa turedha sabni waaqayyo akka ittiin jedhu saba namni irratti ka'ee yeelloodhaaf salphina ulfatee awwaara kee taa'edha saba akkasiiti waaqayyo akkeedhe gaafa isa jalqaba fuula keessan gara kottu waan deebiftaniif an har'aa jalqabe bushaayee kee annan eebbisa midhaan kee annan eebbisa oobdii kee annan eebbisa ijoollee sirraa dhalata hin eebbifamu amma waa'ee keenyaaf sababii keenyatti midhaan na baaramaadha bishaan na baaramaadha bar macaafni qulqulluun akkee dhaban tole jettee on abboomamte bishaan kee midhaan kee nan eebbisa dhukkuba dhanna kee kiyaanan balleessa waan tole jette bishaan eebbifamaa waan tole jette midhaan eebbifamaa jechuudha sababii keenyatti amma ijoolleen ola deemuun abaaramoodha sababii keenyaaf qooda ulfina baachuu salphina baatanii kan naannaan ijoollee
maatiin paakeejii dhukkubaa baatanii kan ta'an paakeejii abaarsa jireenya isaa irratti kontiroolii abaarsaa namoota jiran baratti milkaan keessa baratti namni kee hojii hojjetu balbala cufatanii mana kee kan oolan kisaaraa kee kan jiran namoota akkasiiti. Amma eebbinni guddaan jalqaba yaada naanneffatanii waaqayyotti deebi'uudha. Eebbasa jalqaba yaada naanneffatanii waaqayyotti deebi'uun yaada isa jalqabaati. Isa lammaffaa irratti gaafa yaada naanneffattee gara waaqayyotti deebitu waaqayyo fuula isaatti deebisa. Fuula waaqayyo sii deebi'a. Amma fuulli namaa sii deebi'u gammadu wayyoo way. Namoota baay'eedha. Fuulli nama gara asichi yoo sirraa deebi'e fuula waaqayyoon caalu bara. Fuulli namoota baay'ee asichi sirraa deebi'e tokkichi fuula waaqayyo sitti deebi'u caala. Tokkichi fuula waaqayyo gara kee ta'u caala. Ergaa kana ofirratti dubbatta quba kee ol kaaftee har'aa kaaseen fuula waaqayyotti deebi'eera jedhi bee. Fuulli waaqayyo immoo gara kootti deebi'eera jedhi. Qooda salphinaaf yeelloo baachaa turtan boqonnaa isa duraa keetti yeelloof salphina baachaa turan. Kisaaraa baachaa turan. Waaqayyo nagateerachaa turan. Firri nagateerachaa turan. Nama gatamaadha. Namni isa dhumaa jechan ofiin jedhu nama gatamaadha. Nama ta'u miti. Jecha namni ofiin jedhudha. Gaafa fuula isaanii waaqayyotti deebisan isa jalqabaa waaqayyotti kenna. Biyya keessan keessatti ulfaatu. Amma kana jaalala maal asiin jedhama. Waaqayyo hoolatuma keetti si haa kabaju. Waaqayyo mandaruma salphatte kana keetti si haa kabaju. Waaqayyo magaalaa xinnoo kana keetti si haa kabaju. Biyya keetti salphadheen gala jette kana keetti waaqayyo si haa kabaju.